Inni nama saame akkan dalaganne goon. Amma mucaan kana booda dalagaan isaa qulfii harka keenya keessa jira jechuudha. Sini galee qulfiin dalagaa isaa harka keenya galteetti. Yoo nuti qulfii irraa banne malee banee dalagachuun isaan ulfaataa jechuudha. Miliyoona 6 ol nama nyaatan eenyutu dalagata silama. Ijoollee biyya ofii akka dhiiga boosisanii mucaa dhukkubfattu akkana nyaatanii wanti qoma dhiibanii deeman hin jiru. Qoma walii keessa baafama malee jechuudha. Hai mucaan firan qabdu dhiigan qabdu sii kana keessattuu kunoo as keessa kateessu ijoolleen shawaa ijoolleen arargee kanatti nyaatamtee namaa gaditti cabde intalli arargee tokko 500 nyaatamte. Intalli arargee tokko 500 nyaatamte. Leelloo jedhamti maqaansi mucaa kanatu nyaate. Kunoo as keessa jirti intala kunoo birrii Dubaay 1,300 800. Bar ijoolleen kun bar lafaan ammaarree maallaqa kana bar kan inni ittiin baxaraanee jiraatu amma jechuudha. Kan inni ittiin baxaraanee jiraatu ijoolleen kun maallaqa lafaan funaanne. Min ammaarranne lafaa bar. Amma sayyuu ijoolleen Suudii irraa Dubaay fidaa, Itoophiyaa irraa Dubaay fidaa, kaansileeshiniin as keessatti hojjedhaa itti hattuu sanaattu kun. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ijoolleen har'a isa himatta yeroo kamuu na hordofaa jiran bu'ee hordofa waan ta'eef mucaan amma sii gadi buusee dabalatee warri gadi buutan hundi keessan hordoffii keessan nafaana taa'isaa ani iddoo yeroo siin hubadhu waan ta'eef. Hordoffiin isaa ittuma fufaa abbaan isaa nama guddaadha. Baay'ee nama jaarsadha abbaan isaa obboleettiin isaa tokkos mana jirti. Kun argameera. Amma fakkeenyaaf obboleettiin dhaqanii ijoolleen guyyaa tokko gabaa jimaatee keessatti jechuudha guyyaa kamisaa ilaalanii deebi'an hin dubbanne mala. Mana wallaalame mala. Ilaalanii kanaa jedhanii nu erganii deebi'an. Isinii baasa booddee icciitiidha wanta ittiin yoo rakkoon dhufee deendosse malee jechuudha. Yoo rakkoon dhufee deendosse malee ilaalama waan lafa jirudha jechuudha. Kan waraabamee jiru gabaa keessatti. Garuu rakkoon dhufeef jedheen beekaa dubbachuu dhiisa. Inni erga gatiisaa. Miliyoona 6tti waan dhiyaatu sassaabbatanii baduun hin jiru. Miliyoona 6tti waan dhiyaatu abbaa gadi dubbadhu. Miyuutii irraa bahi dubbadha abbaa giddi. Qaan tokko inni faamu tokko. Murshiidhaa moo kan biraati kan dubbatu kun? Ana tokko qaan tokko kastamarii qabaafi. Okay. Miliyoon dhuftee galchaa. Leelloo galchaa kunoo mucaan 500 nyaate 500. Leelloo nama jettu galchaa. Masih follow god ila makati nu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih follow si dewi sa ko waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maanni Lello galcha. Mucaa kana beektaa ata baagiddi. Dubbadhu nan nufa. Miliyoona 3 ol nyaatee jira ijoollee. Eenyu jedhama Jaafar Shugguxee jedha. Dubaay itti ma sabboontu itti mimiitu irraa baafadhu nan nufa. Fidaame marraja. Asuma Miliyoona 6. Kan ragaatti qabnu amma miliyoona 3 geera namoonni matan danuu waan ta'aniif sun miliyoona 3 wayii ga'uu hin didu miliyoona 6 wayiiti walitti wanti inni nyaata itti mi sabboontu kan kee 10,000 sabboontu. Dirhama moo? Akkamitti itti kennite? Akkaawuntiitti galchiteef moo harkatti kenniteef? Lakkinu manni keenya walitti dhiyoo waan ta'eef qaamumaan dhufeen harkaa fuudhee warra saafayna bira kaa'atee ture mana ijaazaa koo dhufee sababa siirraan natti dhiyaatee dhufeen harkaa fuudheen manuma dhufee birriin harkaa fuudhe. Kun amma yoo asitti miidiyaa sodaatee deebise malee gara seeraatiin waa tokko gochuu hin danda'amu. Sila akkaawuntiitti galchitanii. Jechuun asirratti gaafaatu dubbateera amma kan koo keessaan jaarsummaan qaxaramee shinan kaffalla jedheerraa naa dhiiftu 2,000 innaan ishi jennee walii gallee kaanii kana booda bahee. Leelloo lakkoofsa barreessi. Meeqoo sabboontu sagaleen koo jira. Mucaa leelloo galchaa 500 kan inni nyaate isa jala jirti. Leelloo moodisarii galchaa natti mataa turte Jaafar mucaa jettee Jaafar jettee natti mataa turte. Emiraat keessa jira? Leelloo lakkoofsa barreessi. Achuma simbira jira abbaa giddi. Abbaan giddi rifatee. Abbaan giddi jira. Agora war fateetti baay'ee viidiyoo cuftere. Leelloo galchaa moodisarii.
namni tokko hin shawwadama lama hin shawwadama namni sadi afuran kan dhibaman Sagaleen kiyya jira. waa'ee birrii kana Leelloo lakkoofsa bara meeqa barreessi. dubbanne bara meeqa haasofne wallahi yoo xiqqaate akkaawuntiitti illee silaa galchitanii funyaan qabneef harkaa fuuna seeraan guyyuma tokkotti. Manna kam jirru malees keessa. Bara abbaa giddi ijoolleen kun waliin beektu bare nama laqatti kennitu reefi garaa garanaa natti dhufee waliin beekan amma namni wal beeku hin jiru hundinuu ana kuma nama nyaate ana kuma sadii nyaate ana kuma saddeet nyaate ana kuma torba nyaateetti bare malee namni bare waliin beekanu sii galee hundinuu ree wal argan na biratti dhufanii wal argan jari wal quban qabdu ana qofa nyaatee tokko beeka hundinuu. Baay'isalaam. Mucaan leelloo jedhamtu ijoollee leelloo ajjara jirti ol galchaa ibsaa ol galchaa naan jedhaa ture. Okay qaaga isiiruma natti fakkaata kunis 500 wayi waan himattu wayi natti fakkaata gurbichuma kana obsaatiin waliin ilaallala. Leelloo ayni Turkiin qabdu Itoophiyaa irratti fakkaatti. Ni Turkiin qabdu fakkaatti natti mul'atu garuu. Leelloo sagaleen koo jiraa? Leelloo sagaleen koo jiraa? Dhufteettam. Gaamu ni torki dabar. Okay, ni Turkii keessa sirreessa amma sagalee koo nageessaa? Ni dagaye. Barana eenyutu na nyaateetti natti mattee turte meeqan nyaatame naan jette sii miti? Anume. Jaafaruma kana. Meeqa si nyaate? Wali bashan. Jaafaruma kanatu si nyaate? Sume. Ilaala gaa. Ilaala shifta. Kunoo siinan jedhe jechuudha. 500 si'umarraa nyaate miti Jaafar kun. Numarraa nyaate. Viizaa si hojjechuuf miti viizaa firii moo maal jettee natti mattee turte? Firii fiizaan si hojjedha jee. Egaa maallaqa tajaajiltee fiizaa hin taane tokko na ergee kana bilbilumaa hunda jalaa kaasuu dide. Sana booda achumaan sirkaa bade. Ilaala gaafa sobana seetanii isin. Mucaan natti boossee dadhabdina jala dhuftee gaa yeroo dheeraa har'a ni manne bara. Har'a ni manne. Har'a miti barbaadeen fide ibsaa abbaa jaalalaatti bilbilaa ibsaa abbaa jaalalaa bilbilee fide daganaa jechuudha. Viizaa firiinsi hojjedha jedheetti. Mee akkamitti sirkaa fuudha akkanitti sirkaa fuudha himime. Firii fiizaan si hojjedha jee jalqaba 200 galchee fiizaa tokko na ergee tikeeta muraa maallaqaa fi galchinaan jee isa nama isa bira jiru tokkoon beeka. Egaa maallaqa kaan galchee bakka carraashuma bilbila na yeraan kaasan natti isin haasaanii. Akkumaan itti barbaadu dhabee dhiisa. Jee jaadura rifeesitti maddeen ture miti. Jee jaamoo jee shan. Akkasumatti mattee turte. Si yaadadhee bar namicha na arrabsaa olee dhufee na arrabsaa olee siiti si qofa miti. Namni si haa hubatu fanati eessa hirtatam? Amma argee jiraan dadar. Biyyaa isin baane jechuudha. Biyyaan baane biyyattiin gaddeebi'e duraan Finfinneen ture. Dhiyoo tana abbaan kiyyanee laatu gaddeebi'e. Argitanii mucaa Jaafar shugguxee ittiin jettan kan 500 viizaa firiinsi hojjedha jechuudha. Mucaan har'a miti natti machuun bara. Tokkummaa Jaafar. Kadeen gadda birrii obboleettii keetti sana nyaatee Jaafar shugguxee kun.
Yes. Isa. Asitti eegan video baase namna fur wayi matira dhufe haaraan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunoo obboleetti kiyya nyaatee kana dura narkaa badee namni sun narkaa bilbila kaasuu didee itti bilbilee jechuudha. Hiriyaa jaabuuti jechuudha. Hiriyaa jaabuuti, ollaa jaabuuti jechuudha. Kunoo keessa taa'ee gurra godoo godhee dhaggeeffata zimmeedha jechuudha. Gurra godoo boqqolloo godhee. Keessa taa'ee kana man dhageenyetti zimmeedha irra fayya jechuudha. Yoo fedhe buna dhugaa jechuudha keessa taa'ee. Dhugaa rabbi yoo fedhe buna dhugaa jechuudha keessa taa'ee. Hin kolfitu uummanni sammaraata. Meesaanuu fide harmeesaanuu dawwalchiisiitii nuu fide asirratti dhufanii kan nyaatamaa jiru ilmoo isaaniiti. Kan nyaataa jirus ilmoo isaaniiti dhufanii asirratti nuufa dubbatanu sagalee naa illee imammaa isaa nuufa dhiyaatan. Abbaan isaa jaarsa tokko beektaa fiduudha jedhee baay'ee dulloomaniiru beektaa abbaan isaa tokko argadhee. Nama beekanii naasa wammatu dhufanii. Abbaan isaa moo? Beekamaa dulloomaniiru. Yaa maa irra geera jaabu barbaa obboleettii isaa si manaa sun maal jettan maqaan sina jalaa badee jibbo. Obboleettii sana viidiyoo raabsee jira beekaan sin meedhe malee bar. Mucaa harargee ilaal intala harargee leelloo yaa jettu jee hedduu dura na kadhattee dhuftee asitti maallaqa nyaatame jettee boochee kunoo har'a barbaadeen fide jechuudha. Har'a barbaachaan dhufte 500 nyaate obboleettii viizaa firiinsii hojjedhe jalqabamee kan dabarseette leelloo. Jalqaba 200 galchee. Viizaa forjitii sitti erge. Forjitii natti erge. Sanaan booda ammas meeqa dabali siin jedhe. Ana irraan beeku waan ta'eef viizaa erga baasee boodatti keetaa fi kanan sii muroo jee maallaqa hafee galchee eegan maallaqa hafee galchee bilbilmaa kaasuu didee na jedha. Risiitii kanaa hunda isaanii qabdaa? Hin qabee hundaa'u. Kakuma 500 moo? Hin qabee hundaa'u. Ilaalaa akka Oromoo itti saamamaa jirtu. Hangaafa miliyoona 3 ta'e jedhu kan siyyuu walakkeessa miliyoonaa ta'e kan si tokko ittiin ilaala. Kan isii keenyaa kun walakkeessa miliyoonaa ta'e walii jala geere. Intala turte 1,300 jette sun meeqa laal birrii Itoophiyaatti sharafe. Tokko obboleettii kan 800 jette Itoophiyaatti sharafe 10,000 nama nyaatametu jira birrii Dubaay Itoophiyaatti shaallagi. Warra torba qaba borsaatti fuudha namni kun. Borsaatti fuudha. Torba qaba warra. Kunoo dhossee ulfa yeroo 3 irraa baasetti obboleettiin koo tokko. Yeroo 3 dhokattee ulfeessee yeroo 3ffaatti deesse tokko moo maal jette? Sheekiin tokko. Kunoo jalaa himaa turte bar. Dhossee fuudhee utuu tokko dhossee fuudhu jechuudha. Isiin dhossee ulfi yeroo 2 irraa baasenni. Hiriyaa warra gadaa reesturaanti ka sadaffaa. Warra gadaa reesturaanti ka sadaffaa irra jirtu jechuudha. Hiriyaa hudduu tokkoon taa'uudhaan waan nama gaddisiisu. Hudduu tokkoon taa'u hudduma tokkoon fincaanuudhaan hiriyaadha jechuudha walumaa galatti. Baay'ee walitti siqu jechuudha. Sini galee. Alex kunoo laal mucaan kun isanii yaa olee Alex hojjeta turaatti. Intalli kun harargeedha bar. Viizaa firiinsii baasee 500 biyya keessa jirti dhibbina irraa godhe sin beeku. Kun isin na jalaa kun ilaa qarshii 8,700 ka Dubaay. Si galee kan wasiila kiyyaati nuti ilmaan wasiilaati jechuudha. Isin na jalaa dhibbin godhe. Intala shawaa ammaas jirtu waa sii baate Alex. 1,300 birrii Dubaay. Birrii Itoophiyaatti naannoo 100 jalaa jechuudha. Intaluma tokko ammas kan asii baate 800 nyaate. Ammas intaluma tokko 3,000 nyaate. Birrii Dubaay kanan sitti maa jiru. Warra narka ga'een sitti maa jira bara. Biruma Dubaay 3,000 nyaate intaluma tokko hiriyaa ishee amma jirtu jechuudha. Viizaan si hojjedha jedhee intala tokko immoo Dubaay irraa Suudii irraa Dubaay geesse birrii namni 2 ittiin deddeebi'u irraa fudhate. Intala iluu tokko irraa birrii 8,000 moo 9 nyaate adda baafadhe nufa booda risiitii ilaalee. Oromoo kutaa 11 keessa deeme nyaate ilma biyya anaa biyyi sun biyyinni kun hattichi kun anaa biyyan siin jedhee bar.
Jaafar shugguxee jedhamee waamama amma ennaana nasii hattuudha jedhu deemee maqaa isaa cheenjii godhe. Jaafar eenyutti jijjiire sabboontu. Jalaa kuttee maqaa nana iyyuu. Abduuti amma. Jaafar Abduuti tiktokiin ta'a. Jaafar Abduutti deebise geesse jechuudha. Amma maal godhaa? Suudirraanis hin fidattu Suudirraa Dubaayin karaa kootiin dhuftu. Itoophiyaa irraa amma intalatti Itoophiyaa kana 500 intala leelloo yaa hayaa kana 500 dibbinna godhee taa'e risiitii ofirkaa qabaa isiniin jedhaa jirti. Harargee Finfinnee turte. Dubaayin viizaa firiidha. Xalabaa miti jechuudha. Hedduu karaan eenyu ta'u sana keessa dura jechuudha. Viizaa biriinsii baasee biyya viizaa foorjiitti erginaan daballi tikkeettiin maal jedhee irraa dabalatee sana booda sin beeku jedheen. Harargeedha. Habiibti fira kee qopheessi namni galaafatu yoo jiraate mana maatii isaa irra gahan jimaateedha safara kana jechuu kunoo mana jara jaabuu dubbisuun naqanatti mamiti maa'ullaa buna siinii tokko keessaa dhugu jaabuudhaan. Siinii tokko keessaa dhugan. Jaabuun siinii isaatti dhugeeyyuu kanaaf harramni jallata jedhan. Jaabuun kuni siinii ni keessaa dhugee buna dhugeedhan harramni isaa jalluudhaaf. Kan kolfiti ijoollee. Biyya abaa ammallee daa'ima. Waggaa torba. Bakki baateena guddiseetti. Baateena guddiseen jennee akka jibdama. Yeroo inni biyya abaa hin beeku. Eessatti baatee si guddisere? Daa'ima kan inni deemu.